Mereka afur gaafadha akkam jirtu fayyaa keessanii maal jettan inni carraa nu laatee ganama kana kan Waaqayyoon galateeffannu godhe iddoo kanatti Waaqayyoo manni keessan qe'ee keessan nagaa taanaan dhuftanii Waaqayyo guddaa isin eebbisu. Amiin. Dabalaa amiin jedhaa. Amiin. Nama si bukkee jiru harka qabaatee Waaqayyo si haa eebbisu jedhaani. Waaqayyo si haa eebbisu. Attam fayyaa keetii jedhaani. Nagaan Waaqayyo siif haa ta'u jedhaani. Mee galateeffannu harka ijoolletti kunneen si nu gargaare kanaaf. Waaqayyo jiraannu jennaan jiraannee carraa guddaa arganne Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Har'a egaa sanbatadha yeroo Waaqayyo nu kennedha. Sagalee Waaqayyo isin yeroo fan iddoo kana qabadhe Waaqayyo guddaa bara baraan isin haa eebbisu. Mataa keenya gadi qabannee Waaqayyo akka nutti dubbatu yeroo gabaabaa kadhannaa. Namni dhukkubaan kan dhabe sababa adda addaatiin kan dhabe jira. Ati garuu carraa qabda. Kan si gargaare Waaqayyoodha. Kan nu gargaare Waaqayyoodha. Waaqayyo dubbii naa qaba, sagalee naa qaba jedhaa amanaa iddoo kana kan dhuftan. Waaqayyo kan dubbatu nan amana. Waaqayyo kan lafa kanatti hodhaayu kun nan amana. Waaqayyo kan sa'aatii kana nama kamirraa baatee kan dhufe fuudhee kan hin galle nan amana. Yesuus bara baraan gooftaadha. Amiin. Mee kan dhaabannu faana miila keenyaan dhiifamaa wajjin. Kan dhaabannee kadhanna. Waamaa Waaqayyoon baay'een dheeressu namni kamiyyuu Waaqayyoon na barbaadatu. Keeda yeroo hundumaa dubbachuun jaalladha. Iji Waaqayyoo gubaayee ta'in naannaa. Garbicha garaan isaa cabee garbittii garaan ishee cabee fayyisuu barbaadedha. Siin haa argatu Waaqayyo har'a. Mana kee haa argatu Waaqayyo. Ameen 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 siin haa argatu Waaqayyo. Hin dabarsinaa waamaa Waaqayyoon ofirratti waamaa. Namni kamiyyuu amanee haa kadhatu. Tokko tokko barteen goonu Waaqayyoon kadhachuu. Amma kaleessa torbee dhufneerra galleerra inneen goonu meeqa nama kana eegaa. Meeqa nama kana barbaadaa. Meeqa nama kana waan keessa namatti kan hin himanne ba'aa kan baatan dhukkuba kan qabdan manni Waaqayyoo mana aara galfiidha. Har'a galgala kana ganama kana torban kana mana keerraa sakalee sadeen gaddaa torban darbee eeda galgalaa kaasee waan lakkoofte miti Waaqayyoo waan haaraa si dubbachiisa. Haleluuyaa. Waaqayyo waan haaraa si dubbachiisa. Mana kee waan haaraa dubbachiisa. Jireenya kee waan haaraa dubbachiisa. Inni nagaa namaa kennu iddoo kana jira. Inni nagaa namaa laatu iddoo kana jira. Saba kanaaf ulfaadhu. Biyya kanaaf ulfaadhu. Waldaa kanaaf ulfaadhu. Dhaloota kanaaf ulfaadhu. Nu jaallattee walitti nu qabdeef si haa galatu. Saba kana barbaaddeef si haa galatu. Baraniiru jennaan akka jiraannu goote. Inni du'a keenya eeguu fi qabamee nu dabarrees keenyarra. Inni salphattee nu dabarree ulfaanneerra. Lafa keessan bana ani jiraadheera. Bana ani jiraadheera. Akka nu jiraannu situ godhe yaa Waaqayyo. Akka sabni kun jiraatu situ godhe yaa Waaqayyo. Meerree yaa du'aa fiiggee meerree yaa sooromni keettee ulfii du'aa kuttee humna soorru kuttee aboo jireenyaa nutti laatteetta.
Haleluya. 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 Ujiratifte ulfadu. Asgenjera ulfadu. Jaganulatya ulfadu. Manakenya lajirta ulfadu. Sabakana lajirta ulfadu. Eka utusi kerete fadula wakarabana. Imnyama sabakana hagadis. Imnyama sabakana hagadis. Nagato kana kawe kanjuru hagadis. Pulis kana rahadama makase. Abe hadama makase. Ni sabu waran wala modera. Ni marmanya wala modera. Ni kalera tawala modera. Pinge kandu padam ne kangoro miyama na kabamu gana makana. Ha kabamu gana makana. Ha kabamu gana makana. Yang ni kami yudu payin na makana in payin. Ila tu payin ni payin. Tu payin ni payin. Har kinagake alu modera. Lagi sama kada halalu, kalau kada halalu, apa kada halalu? Tapi kata di kan kau rumah dargan. Baik mana kau marina, baik tidak kau marina. Nada begini kan anda berkekanjuran. Ipa nama saya itu berkekanjuran. Untuk ilaran ini tetap mana boleh. Biar tak kesurat funar kuat ayo tu hari rabadera ila. Rabana kuat ayo tu hari rabadera ila. Walaupun negara ke pada waktu hipana, karena makan akasekan ke pada mana, karena makan akasekan dirinya ke pada mana, karena makan akasekan ini ke pada mana. Wah kami yuk abang tete cuma kaya susidan. Hati garida, kalau makan itu bara-bara jerat. Sama kena ilani, udah ada pikir padu. Maka tujuannya pada Allah Yesusin, amin. Nora, wakayung kalau tifata, artinya semuanya pusat, isa lugar gari, amalnya bala kalau tifata wakayung, hingga tifama wakayung, bara-baran makan sakan kabajamiato, amin jeda, arah sekali wakayung kisah kanan direti kopai. Erga Paulus kullu gara Roma pokonna lama lakufsa kuda sadi kuda sagali kasi sejuru isaratin dubbachuu barbaade waaqayyo simmoo sakana irratti kan dubbadhu laphee kora kaayira egaa utuu wangeelota arfante yeroo baay'ee dubbatama seensa isaa dubbachuun narra jira kanaaf erga warra Roomaa kana kan barreesse Paawulosidha baranitti barreeffame immoo wangeelota arfan fuula dura barraa'ee bara 55 yeroo itti barraa'edha. Kan nama dhiboo jiraate Paawulosii iddoon itti taa'ee barreessee magaalaa Qorontos iddoo magaalaa Giriikii jedhamu keessa taa'eetii kan inni caafee saba Waaqayyoo biyya sana jiran magaalaa sana keessa jiran kun immoo kan inni akkas ta'ee bara mootummaan Roomaadhaa bittaa guddaa saba Israa'eliin geggeessee irratti immoo dhiibbaa garaagaraa geggeessuu irraa kan ka'e naannoo galaana Meditiraaniyaa kan jedhamu guutummaan isaa weeraramee sabni Waaqayyoo boojuu rakkina guddaa jala akka isaan turanidha. Kan nama dhibu Israa'eloonni gaafuma Yesuusii dhufellee humna mootii Roomaa jalaa nu baasaa laatan eeggatan Waaqayyoo ganama kana dubbii qaba. Amiin jedha. Wangeelli Roomaa kun kan barraa'e akkuma nama isinitti himedha. Egaa walumaa gala saba qonnaa 16 qabaa lakkoofsa 427 qabaata. Beektonni akka kaanitti bakka 6 bakka guddaa 6tti kaa'u. Inni jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 amma 17tti seensadha. Inni lammaffaan boqonnaa 1 lakkoofsa 18 darbee boqonnaa 5 amma guutummaa isaa dubbistan qajeelummaadha waa'ee qajeelummaati. Inni sadaffaan isaa immoo boqonnaa 6 guutummaa isaa ilaallee okora naamusaa dhabuu sababii wangeelaatiif ka'an sababii isaatiifidha. Inni arfaffaanee kiristaanummaaf seera boqonnaa 7 akkasuma guutummaa isaa qabataa boqonnaa 8 guutummaa isaa qabataa. Inni shanaffaanii kiristaanummaa gochuu namni tokko kiristaan akka inni ta'u barbaadu
kutaasa arrarratti waliin gidlaaluudha boqonnaa 12 darbee 13 14 guutummaasaa inni ja'affaan dhumaa gudunfaa boqonnaa 16 amma lakkoofsa 27 sanumaatti kutaawwan kun akka kanatti ibsanii qoodaa itti laatanii kaa'u beektonni jechuudha. Waaqayyoo guddaa isin eebbisu dabalaatee meenjina egaa ani boqonnaa amma irratti qophaa'e akkuma amma isinitti himu inni guddaan inni dubbadhu Roomee boqonnaa 12 isuma amma irratti isinii ibsaa turedha. Isa Waaqayyo sirraa barbaadu ta'e argame jedhee dubbadhu. Ameen jedha. Erga walii keessatti qabaatii bee isa Waaqayyo sirraa barbaadu jedhaani. Ta'e argame jedhaani. Harka ishee harka isaa qabaa raasaa isa Waaqayyo sirraa barbaadu jedhaani. Ta'e argame jedha. Kutaa ammaa kana keessatti argitaniittuu sagalee kana irra deebi'ee erga dubbisee booddee Waaqayyo maalurraa barbaada laata? Waa Waaqayyo nurraa barbaadu qabxii boqonnaa kana keessa kan jiru guutummaa isaa akkanitti qabxii isaa kaa'ee ni jalqabaa jaalala kan nurraa barbaadu lammaffaa waa nama jibbuu sadaffaa ulfinaa waliif kennu inni kabiraan isa itti waamaman ofirraa fuunee akka hojjennu inni kabiraan abdii qabanitti gammadu rakkina obsuu nama rakkate gargaaru warra gadi deebi'anii wajjin jiraachuu baruu sedhuudha. Garuu gaggabamaan dubbadhu amma kanarratti dubbachuu dhiisuu hin danda'a yeroon eeggadha. Akkeedha nama jaalachuu keessa jaalala dhugaa haa ta'u waa nama jibbaa wanta gaarii ta'etti immoo qabamaatti jiraadha. Jaalala obbolummaatiin immoo isaa wal jaalladha. Walii keessanii ulfina kennuudhaaf wal dorgomaa. Waa dhimma baasuuf hin dhibaa'ina. Hafuura gubaa qabaadha. Gooftichaaf immoo ofirraa bu'aa hojjedha. Abdii qabdanitti gammada. Ameen jedha. Abdii qabdanitti gammada. Rakkina obsaa. Waaqayyoon kadhachuutti immoo cima. Warra Waaqayyoon qulqullaa'an rakkina isaaniitti gargaaruu keessaa qooda qabaadha. Keessummoota simachuutti dhimma warra isin ari'atan eebbisaa. Isaan eebbisaa malee na baarinaa. Warra gammadanii wajjin gammadaa. Warra boo'anii wajjinis boo'aa. Waa'ee walii keessaniif immoo yaada tokko qabaadha. Isin wal qabuu hin yaadinaa. Warra gaddeebi'an wajjin jiraachuu baraa. Nuyi ogeessota ofiin hin jedhin ogummaa keessan of duwwaadhaaf hin godhinaa. Ameen. Dabalaatee ameen jedhaa. Egaa akkuma nama dubbadhee isa Waaqayyo nurraa barbaadu. Tokko tokko namni waan tokko godha. Macaafa Roomaa kana keessatti inni ani 12 irratti dubbadhee waa'ee kiristaanummaa namni tokko kiristaana ta'uu yookaan immoo isa Waaqayyo namarraa barbaade ta'uudha. Sagalee kana keessaa fudhattanii yoo laaltanii garraa masaa kaatanii yoo laaltanii lakkoofsuma sagalee kaaftanii yoo dubbiftan waan tokko dubbata. Maal jedhaa nama jaallachuu keessanii jaalala dhugaa haa ta'uudha. Ameen jedhaa. Meerka walii keessanii qabaa akkuma si jaalladhu na jaalladhu jedhaanii. Kanaachi immoo ati na jaallataa jedhanii waliin jedhaame. Akkasii jedhu Waaqayyo jedhaanii. Jaalala dhugaa na jaalladhu siin jedhaa jedhaanii. Waasilitti meera waasilitti hin deetti. Maqaa Waaqayyo jaalala dhugaa ittiin jiraadha. Egaa inni guddaan isa Waaqayyo nurraa barbaade ta'anii akka argamu. Namni waan Waaqayyo irraa barbaade ta'anii argamuudhaaf inni jalqabaadha maalidha? Waaqayyo maal irraa barbaada? Jaalala irraa barbaada. Nama kamirraa kan barbaadu Waaqayyo jaalala. Maatiiwwan boqonnaa 22 lakkoofsa 37 amma furii lakkoofsa 40 yoo dubbista waan tokko dubbata. Yommus Yesuus deebisee Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan jaallachuu siif ta'a. Abboommii hundumaarra caalu immoo abboommii hundumaarra caalu hin darba. Isaan kana abboommiin inni lammaffaan akkuma isa duraati nama akka mataa keetiitti jaallachuutu siif ta'a jedhee. Ameen jedhaa. Sagalee kana Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 27 amma 40tti ilaala. Waan tokko isinitti himuu barbaadu. Jaalala dhugaa inni nuun jennu dargaggeessi kun abboommii Waaqayyoo seerotaaf waan jiru waan baay'ee isaa tarreesseera. Gaaffii kana Yesuus hin gaafata. Yesuus immoo deebii kennaaf. Yommus Yesuus deebisee Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuu jireenya kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan waan sadii maaliif jaalladha Waaqayyoon inni tokkoffaan kan nama dhiboo jiraate Waaqayyo gooftaa kee garaa guutuudhaan mamii malee yaada guutuudhaan jireenya guutuudhaan inni dhumaa yoo dubbistan asumarraa maalidha? Nama immoo akka maalitti jaalladhudha? Akka maalitti jaalladhudha? Akka ofii kee jaallatutti jaalladhudha. Galanni Waaqayyoo haa ta'u.
nama si buke jiru harka baraka amada rakko kabari sinjala dan jalladu ilani me maka Yesus sinjala ko sir rataf amin ida bala ti amin jeda amin wa kata gaya ada bala amin jeda wari ala jirta wari mani jirta wa kata gajra amin jeda amin ila nama kamali ti jalladu da akkamata ke ofige ti jeda sidi gelena menjalalu wa kayo nura berbadu akka ofige akko jallat namno fi jallat gana mo fula salala hindi kata waya fi tibita utun dari no fiyat namno gafa ikutu gafa tu feri bela tu kawadi ninja lala jalala gafa nu wa kayo nura berbadu jalala nama kamirra apomi chalu sakana apomi ke sandi gudda di sakana da nama birat kambade garu jalala de bunamat namni tokko waaqayyo nan jalladheedha namni obboleessa isaa jibbu inni soomduudhaadha maalo amen jedhaa ofedhe ila tokko waaqayyo nan jalladheecha obboleessa isaa jibba yoo ta'e ollaa jibba yoo ta'e obboleessi jibba yoo ta'e inni soomduudhaadha sidii galeera jaalala waaqayyo nurraa barbaadu isa ofii keenya of jaalladhu akkuma kanaa nama jaallachuu jechuudha nan gabaabsa inni kabiraan waan namaa jibbuudha waan namaa jibbuu lakkoofsuma 12 dubbisaa sagalee makanarra jira waan namaa akka nun jibbinu waan hamaa nama jaallachuu keessa jaalallu gaa haa ta'u waan namaa jibbaa wanta gaarii ta'etti immoo qabamaati jiraadha ilaa dhaggeeffadha waan hamaa gaafa nun jedhu waaqayyo jaalladhu nun jedhaame hamaadha taanaan jibbaa waan jibbuu malaa ganama kana waaqaa waaqayyootiin sirraa hadu jedheera waan waaqayyo sirraa jibbu sirraa hadu jedheera biyya balaatu amin jedha waan namaa jibbaa gaafa jedhu hamaa gaafa jedhu gaarii gaafa jedhu jira hamaan ta'e isa hamaa jibbii isa gaariitti qabamee jira jedha waaqayyo ganama kana kan isinirraa barbaadu waaqayyo hara waldaa furqaarraa kan barbaadu waaqayyo hin nagaama yoo ta'e waldaa guutummaa makana Yesuus Itoophiyaa guutummaarra jirtu biyya alaa keessa waa jiraatu dhaggeeffadhaa waaqayyo waan namaa jibbaa waan gaariitti qabamaati jiraadhaa isin jedhaa beerka keessa lol fuudhaa yaa waaqayyo jedhaa waan namaa jibbeedha waan gaariitti jiraachuu jedhaa ganama kanaa jedhaa natti dubbateetta jedhaa na barsiisi jedhaame haleluuyaa waan nama jireenya jiraannu keessaa waan nama akkeedhu Paastor 34 lakkoofsi 14 duwwaan dubbiftan akka jedha wanta hamaatti fagaadhu gaarii godhi nagaa barbaadi duukaa bu'i amen jettanii ma wanta hamaatti fagaadhu mee bantu kan Amos boqonnaa 5 lakkoofsa 15 na baasa raajii Amos boqonnaa 5 jiru wangeeli baasa bantu Amos 15 Amos boqonnaa 5 lakkoofsa 15 duwwaa Daawit yeroo kanatti dubbatu waan tokko haasaa sagalee kanarraa gaafa laaltan waan namaatti fagaadhu gaarii godhi nagaa immoo barbaadi erga barbaadde argatte maal immoo godhi duukaa bu'i haleluuyaa isa waaqayyo nurraa barbaadu ganama kana hamaatti fagaadhaa gaarii godhaa waan namaa jibbaa waan namaa baqadhaa isa gaarummaa qabu garuu maal godhaa duukaa bu'aa yoo targate sagalee qaba Ishinan lebih sulit. Kasih dalam expression berarti. Wanta majibba. Wanta majibba. Wanta gaarii keessa jaalladha. Wanta gaarii keessa jaalladha. Walgahii karaa dallaa keessatti. Walgahii karaa maal? Karra dallaa keessatti. Walgahii karra dallaa keessatti. Dhugaadhaan jabaatee akka dhaabbatu. Ilaa dhaggeeffadhaa. Dhugaadhaan jabaatee akka dhaabbatutti. Godha. Yommus waaqayyo gooftaan maccaa. Yommus waaqayyo gooftaan maccaa. Sanyii Yoosefitti. Sanyii Yoosefii keessaa warra hafanitti. Araara hin argisiisa. Haleluuyaa. Beekatti qabaa waaqayyo isaa eebbisuudhaan hime. Dhageessu sabni baay'een dhaloonni baay'een waan namaa afaan bu'ee bade. Walgahii karaa keessanitti yoo dhugaa barbaadan waan namaa jibbitanii waan gaarii yoo barbaadan waaqayyo sanyii Yoosef keessaa warra hafanitti araara agarsiisa. Beekki keessa ol fuudhaa yaa waaqayyo jedha araara nuu deebisi jedha. Adeemuu maqaa Yesuusiin araara gabee jalaa ka'a.
Haleluya. Ila inni faarsaa keessadha baqadhaa jibbaay maal baqanne maal jaalladhaa irra mee isa kamiin baqattani isa kamiin jaallataa jirtu kaameraa waaqayyoodha yoo isin gabaadhattani isin duukaa dhaqaa kaameraa waaqayyoodha waajjira sinnattani isin duukaa dhaqaa Yesuus gooftaadha gaafa qomaa dhaabadhu duukaadha kanaaf namni waaqayyo fuula kee duraa isa dhaqaa dukkana keessa yoo jedhe ifa taa'e iddoo tokko naqa yoo jedhe jirta qaddamtee dheedhe kanaaf daawiti ulaa kana irratti gaafa dubbatu baqadhaa jedha inni kun immoo kan nama dhiboo jiraate karra keessan irratti waan hojjetan irratti dhugaan jabaatee akka dhaabatu godha bara barri keessatti nama baay'ee harkatti dhugaan bareeda warra isaa manan dhugaan mana isaanii jira ameen jedhaa kaa inni qabraan ulfina waliif kennuudha lakkoofsa 10 dubbisaa isuma maachuudha roomee akeena dhaggeeffadhaa deemeen isinii dubbisaa akka isinii galutti jaalala obbolummaatiin oo isaatti wal jaalladhaa walii keessaniif immoo ulfina kennuudhaaf wal dorgomaa ameen jedhaa dhaggeeffadhaa jaalala obbolummaatiin oo isaa wal jaalladhaa walii keessaniif ulfina kennuudhaaf wal dorgomaa maaliif walii keessaniif isinii galeera Filippisius boqonnaa 2 lakkoofsa 3 bafurakeedha dhaggeeffadhaa ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Filippisius gaadoof deebisuudhaan warra kaan ofirra caalsaa lakkaa malee yaada ofittummaatiin yookaas immoo of dhiibuudhaan waan tokkollee hin hojjetinaa isin keessaa addaan waan waa'ee keessaniitti tolu ilaaluu malee waan isinitti tolu duwwaa hin ilaalinaa Filippisius afaan tokko Filippisius boqonnaa 2:3-4 Eshi gadoof deebisuudhaani warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa malee yaada of tuulummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokkollee hin hojjetinaa isin keessaa adduma addaan waan warra kaanitti tolus ilaallu malee waan isinitti tolu duwwaa hin ilaalinaa beekonni sagalee godhaa waaqayyo sagalee baay'ee ni tolu ila waan warra kaanitti tolu warra namni jaallatu ofii keessanii yookaan immoo gadoof buusaa gadoof deebisaatii maal godhaa waan isinitti tolu duwwaa godhinaa waan warra kaanitti tolu amma wanta nun goonu kun abaluun hin gammachiisaa laata aasaan koo kun akkasidha gochuun kun akkasidha jedhaa malee anuma duwwaa anuma caalaa garuma koo duwwaa hin jedhinaa Phaawulos warra Filippisius gaafa barreessu saba sana gidduu namoota anummaa isaanii duwwaa beeksifatantu jira waldaa akkasii ka'e tajaajiltoota akkasii ka'e amantoota akkasii ka'e geggeessitoota akkasii ka'e warraan koo caaluudhaan gaafa dubbataniif gaafa gootan waan tokko isinitti hima yaa obboloota koo warra kaan itti tolu ilaalaa godhaa malee hankeessan duwwaan godhinaa ilaalaa kanaaf egaa kutaa kanarraa fudhannee yoo ilaalle ulfina waliif kennuudhaan hangafummaa kabajuudhaan jaalala walii qabaachuudhaan har'a kabaji waldaa keessa miti biyya keessaa hubaneera silaa waldaarraa jalqaba ture amma durii dhiifama godhaa gaadaraa natti gaddina harmoonni durii dhiira dura bishaanii laga ji'an ammas magaalaadha waan ta'eef lafa bishaanii jiru hin beeknu konkolaataadhaan deemnaa taaksiidhaan deemnaa dhiira jira taanaan ni qaddamu nama guddaa jira taanaanis dudduuba dhaabatti ijoolleen gaafa nama dubbisan immoo qabatti nama dubbistu ijoolleen durii harka lamaan dubbisti dhugaama sobadha abboonni dhugaama sobadha kun ulfina walii kennaayidha dhaggeeffadhaa ulfina waaqa jaallata gaafa ulfinni namni ulfina walii dhoowwatedha dhugaan kan jaallate waaqayyo namarraa kan dheebote dhabe namni akka waliif ulfina hin laalle abbaan ilmaaf hin laatu haati intalaaf hin laattu intalli haadhaaf hin laatu abbaan deebisee ilmaaf hin laatu ilmi immoo abbaadhaaf hin laatu
Himba yang kefumat. Ini Waaqayyo ganama kana nurraa barbaadu kanadha. Yesus bara-baraan gooftaadha. Waaqomti na eebbisu amiin jedha. Inni Waaqayyo sirraa barbaadu ganama kana kanadha. Isa kudhanii kanarraa wal dorgomaa'edha. Walii keessanii ulfina kennuudhaaf jedha. Abaluu kan ka'ee dhaabadha. Abaluu kan ka'ee gargaara. Abaluu ka'ee kabajadha. Maal godha? Wal dorgomaa'edha. Anaaf haa ta'u wal dorgomaa'edha miti. Namaaf haa ta'u wal dorgomaa'edha. Nagaama qabu. Nagaama mee nagaamatti sagalee kun harkisa ol qaba. Alas manas kan jirtan kan isitti dhaga'amaa jiru namoota muraasa dhaga'aa jira. Abeet gurra keessa nama godhu Yesuus. Maal ameen jedha. Akkasiin gooftaa jaallattan nan beeka. Maalidha? Namaaf ulfina kennuudhaaf wal dorgomaa'edha. Inni kabiraani isa itti waamaman ofirraa buunee akka hojjennudha. Kan Waaqni irraa barbaadu waan itti waamamu lakkoofsa 11 dubbisaa akka jedha dhaggeeffadhaa isin dubbisa. Suma maachuudha Roomeema. Waa dhimma baasuudhaaf inni baay'inaa hafuura gubaa qabaadhaa. Gooftichaaf immoo ofirraa bu'aa hojjedhaa. Irra deebiin dubbisa. Waa dhimma baasuudhaaf inni baay'inaa hafuura gubaa qabaadhaa. Gooftichaaf immoo maal godhaa? Ofirraa bu'aa. Waa namni namaaf iyyuu naabata. Gaafa hojjettan ofirraa bu'aa. Waamicha keessanii ofirraa bu'aa. Amma tokko dhibaadha. Kan isaatti dhibaa, kan namaatti dhibaa, kan mana isaatti dhibaa, waajjira isaatti dhibaa, biiroo isaatti dhibaa. Dhugaan isinitti himan. Waan goonu hin goona yoo ta'e waan kamiyyuu haa ta'u nama ofirraa bu'ee hojjetu jaallata Waaqayyo. Waan kamiyyuu haa ta'u gaafa isin jedhu cubbuu miti. Gifadhaa. Ofirraa buunee hin lallabne yoo ta'e, hin raanne yoo ta'e, hin kadhanne yoo ta'e, geggeessaa nutti kenname yoo ta'e, waan irratti waamamtan ofirraa bu'aa hojjedhaa. Kan nama dhibu Qolaasiyas boqonnaa 3:23 keedha. Gifadhaa. Waanuma gootan hundumaa namaaf utuu hin ta'in akka waan gooftaadhaaf hojjettanitti garaa guutuudhaan hojjedhaa. Hila dhaggeeffadhaa. Qolaasiyas 3:23 waanuma gootan hundumaa namaaf utuu hin ta'in akka waan gooftaadhaaf hojjettanittidha. Dhimmichi kan namaati. Amma gooftaan wanta fudhatu hin qabu. Mana keerraa waan fudhatu birrii sirraa fudhatu gooftaan. Isinii galeera. Waan gootan kamiyyuu gooftaadhaaf goonaa jennee hojjennaayidha. Phaawulos gaafa dubbatu akka waan gooftaan gootanitti godhaayidha. Waan itti waamamtan waan gootan kana akka waan gooftaan fudhatutti godhaa malee ofiittummaadhaan kan keessanummaatti godhatanii hin godhinaayidha. Nan gaggabaabsa isaa kan biraan dubbadhaa. Keessa deemee dubbachuu barbaada. Inni kan biraan abdii qabban itti gammaduudha. Abdii qaban lakkoofsa 12 isuma garraarraa yoo dubbistanii kutaa kana keessatti illee argattu. Darbee akkeedha nan dubbisa dhaggeeffadhaa. Abdii qabdan itti gammada rakkina obsaa Waaqayyoo kadhachuutti immoo cimaa. Ameen jedhaa. Elaa abdii isa qabdan itti gammadaa. Abdii qabdan. Tesaloniqee boqonnaa 5:16-18 yeroo hundumaa gammadaa kadhata keessanitti fufaa malee inni isinaa. Waanumti Waaqayyoon galateeffatuudhaaf Waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuus kana gochuu keessan immoo hin fedhaa'edha. Tesaloniqee isa jalqabaa 5:16-18 yeroo hundumaa gammadaa kadhata keessanitti fufaa malee inni isinaa. Waanuma hundumaatti Waaqayyoon galateeffadhaa. Waan akkamitti? Waan hundumaatti. Rakkina jira, gidiraa jira. Maaliif? Abdii qabna. Mi'a harka fuudhaa ani abdii qabaydha. Raasaa harka keessan ani abdii qabaydha. Harkoolii keessanii qaba abdii qabda hin sodaatinidhaan nama sun jedhu. Raasii harka isaa harka ishee qabiidhaa si ati abdii qabda hin sodaatin jedhee mi'a. Haleluuyaa. Dabalaati beekuma keessan dadhaa ani abdii qabaydhaa mee. Eenyutu abdii qaba? Eenyutu abdii qaba? Abdiin kun mana keerraa haa dhagaamu bara baraan. Phaawulos akkeedha abdii isa qabdan itti gammadaa. Gaaf tokko waan tokko dhugaa ishee hima. Nama
naannoo daangaa fi isin jaafaa jedhu moggaa jechuudha. Waldaatu mana isaanii bira jira yeroo tajaajila kooppareeshinii waldaa isaanii danda'u dhugaan isinitti himaa haadha Abbabee jedhamu baay'ee nama waaqayyoodha. Dhala dhibanii haadha Abbabee jedhanii beekaatti waamamanii jarri kun mana kamii ijaaranii jireenya kamii qabu yeroo namoonni waaqayyoo dhufanii tajaajila waldaa sana dhaqnaanitu mana isaaniitti namni qaalaan hin dhugin utuu nama boqochiisin hin galan garaa isaanii boqotu. Siree keessummaa mana irratti ijaaranii qabu. Nama barate miti qabeenya isaa 80-90 qabu sooressadha. Dhuma kana irratti bajaajii lama bitatanii akkaawuntii irra birrii kaan hin beekan waan qabanii lafuma kanaaf saa'uma kanaaf jireenyuma gabaabaa jiraatu. Akka tasaa ta'e 2012 yeroo walitti bu'iinsa naannoo jiru manni isaanii diigamee manni isaanii gubatee waan hundumaa dhabanii horii isaan qaban saamamee harka qullaa biyya kanatti baqatanii galaa ta'an. Ilaalaa. Ani yeroo lama sadii dhugaan isinitti himaa yeroo lama sadii dhaqeera mana isaanii yeroo lama sadii yeroo waldaa sana dhaqeetaa jiru baay'een jaalladha nama waaqayyoodha. Akka isaan achi diigaman manni 70 wayii gubatee dhaga'eera kanaan Abbabee garuu nageenya. Gaaf tokko tajaajilaa dhufa naannoo bakkee jaamaatii biqila nagadu fuulli mormi isaanii qufa qaba milikkita qabaa na arganii xilaa ofitti qaban waa'ee abdii fawwaa dubbachuufi. Meda balani abdii qabadha. Haleluyaa. Gaafa argu isaanidha dhaabadheeni mootora eegaan jira itti gore. Nani anu si bakadha mucaa koo maanatti dhuftee jedhan. Maaliif jennaan maal taatan isinii yoom dhuftan biyya kanaa jennaan bajaajiin koon gubatee manni koon gubatee saani koo hundumtuu hundumanii biqilamuu rakkadhee biyya kana kee hojii dadhabaati kanarraa waa argadheen ittumaan gutugaasii bitee nyaadhadheen immoo kana bira jiran abbaan Abbabee faawwannaan kasala bitanii nagadaa jiru dubara taa'u isaanii moonaan jedhan. Ameen jedha. Takkaa boo'een gaddee hin gaddiin keessi moo gammachuu qabaa jedhan. Maal taatani maal dhageessan jennaan gidduu kana waasii taanaan jedhe Yesuus. Ameen. Haleluyaa. Isa haasa'amu miti. Isa irratti irra laatu miti waan dhagee. Ameen. Ani nan gaddee boo'u fakkee nan cannaqame harkaa nyaadhee dhugeera. Siree isaanii irra buleera. Luboonni keenya achitti boqotu aara galfatu. Nama waaqayyoodha. Hennaan anoo bakka astii eessa boqotanaan iddoo akkasii mana onaa ho'iidha. Beellameen dhaqee gaafa naqu jilbiinfatanii galateeffatu waaqayyo. Laa sini gala bu'anii miti galateeffannaa akka dhannaan qophaa'ee dhaqee jaartiin galateeffannaa abbaan Abbabee galateeffannaa harkisaa kasala duwwaa Yesuus gooftaadha. Waaqayyo gidduu kana balbala sii bana mana sii kenna jireenya tasii deebisanii mucaa baay'ee barsiisanii biyya kanaa baasan kaan Ameerikaa kan jiran dhugaan isinitti hima namoonni baay'een Minisootaa kan jiran waggaa 15-20 kan maqaa isaanii dhoofne akkaataa Abbabee manni diigame dhaga'anii birrii walitti buusanii miliyoona 4 erganii miliyoona 3 mana bitanii inni karaa ijoollee yoo xinnaate nama 10 wayii barsiisan dhugaan isinitti hima walii yaafatanii haadha magaalaa mana kana keessa haadha qabeenyaa godhanii amma zambiinii mana isaanii keessa hojjetu baachifatanii deengada dhiyoo kana baankii iddoo hojjetu dhufanii mana keenya kiyyaa akkaawuntii kora miliyoona 2 guuteera naan jedhan. Maaloo bin jedhaa. Beekalatti fi waaqayyoon maal keessa dhaabatanii waan addaa keessa dhaabatanii abdii jechuun al tokko dhaggeeffadhaa. Phaawulos laa kanatti abdii isa qabdanitti gammadaa rakkina moobsaa jedhe rakkinni jiru nuti jenne beesu jira biyya lafaa keessa jiraata rakkinni jira kuttee baataa miti utuma kuttanii baatanii mataa sinna asibaa Ameerikaa dhaqaa mataa sinna namoota baay'ee kadhachaa irraa Ameerikaa keessa kan jiran biyyoota guddaa kan jiran namoota Dubaay jiran namoota iddoo garaagaraa jiran wayyoo gididhaa biyya kanaa ilaalu Yesuus bara baraan jiraataadha. Har'a Abbabee fa'aa haadha qabeenya biyya kanaadha. Amin jedhaa. Mana badee malee Yesuus duukaa jira. Qabeenya badee bajaajiin qubate malee Yesuus duukaa jira. Amin jedhaa. Naa Phaawulos abdii qabdan itti gammadaa. Al tokko abdii keenya moofessina. Kiristaanni Kiristoosiin qabu waaqa amantaa taanaan abdiin keenya isa waaqarraadha. Namni ol ilaalu hin badu. Amin jedhaa.
Haleluuyaa. Namni ol ilaaluun baduu dabalaati ameen jedha. Haleluuyaa. Namni abdii gaafa kutatu bada. Rakkina immoo obsaayi. Mee waa'ee rakkinaa waan tokko isinitti hima yoo obsitu ta'e waan bannaa joo yoo obsitu ta'e badda qeekee badda. Kiristaanaaf obsa barbaachisa. Nama waaqayyoof obsa barbaachisa. Tajaajiltoota sirtan dhagaa obsa qabdee taanaan laga guutan lagaddoon laga guutan. Gaafa tokko manaafaa ruutii waliin bisan waan tokko natti dhaga'ama. Betel biyya Yihudaa jiraatti magaalaa Yihudaa jechuun Betel warra waaqayyoo kadhatanii dhageessifatanidha. Dhaloota waaqayyoo harkaa fuudhudha. Dhaloota waaqayyoo harkaa fuudhee bareeda. Barri gidiraa tokko humnaan obsa dhabdeeti warra hormaa warra nuwaa warra hamoo qomoo warra jallinaa lootirraa kakkalate amooniidhaa fi warra mo'aa eebba hormaa adeemte dhattee harka laatte namni obsa dhabe galaataa jalqaba galaataa ta'e namni obsa dhabe waa farqaa dhaba lammaffaa dhaggeeffata kiliyoon miliyoon abimilee abbaa manaa isheedha ijoollee lama nama sadii fuutee dhatte waan qabdu galte eessatti horma gidduutti galte hin obsinu yoo ta'e hin dhaabannu yoo ta'e hin eeggannu yoo ta'e waaqayyoon ofirratti hin geessifnu yoo ta'e galaataan utuu biyya qabanii biyya dhabu utuu abbaa manaa qabanii abbaa manaa dhabu utuu lalla dhabanii lallabu warratti akkeetti kan biyyatti deebi'aa የወርባህ የሩት ነብራገላ ኤካውሳን ረጅም በቡካባት ላይ ጆሌም ኢቲ ቦል ኢቲ ከበራና ቲሙ ተታከተ አብዱ ተና ጀለ ካለ ኩሰደ ኮሱ በሰዲ ወይ ተላባለ ተፈቃት በቆና ተቆራ ወዮ አና ወዮ ያድገ ቆቆ ኢላ አዲ አብዲ ቁሲ ይርበ ያላ ወለቹላ በገተኒ ናመሽ ኩሉ ቀበሪ አንዱሎ በለ ሀከላት ደረገቷት ini kamera bakal tahu tiba. Bukan ada kalau bisa jadi bisa. Kalau biar dia nawang tu feo, dia mana tu berdua dia biasa dia. Ini dia biar wanda dia apa dia. Ingkal dia tadi tu kau ada ni. Dia biar apa dia biar. Nawang dia tadi tu wagna. Ani dia faham berbeda. Ada asa marah. Nanti saya tu. Wagna saya ni biar soal dia berbeda. Jabalah jamin dia berbeda. Mana kaya mana kaya dia soal ini. Terkait dirinya terkait. Akhirnya tiba sahaja nambah tuti nak. Ini drama tidak mewakili si mata wajura. Pagi jalan kamu ke Magala ada koko. Nakal ada koko raga. Ufi ada sabar ufi. Proses pedang aku. Naga berubah mau kali sih kepada berlani, wahai kali sih kepada pidan wanti sih, kepada berlinan, nampak itu kolke, waldana nami namanya dah kirai sih kepada aja lah, kali sih kepada nanti kira kira lagi, iya ada kira. Bukan itu wahai kali sampai berkumpul bersih, saya itu wakilnya, lu ketahui kan saya, harga kami ini, tu isi aja semua, itu dah le, gale, biju begini dah. Ini kita punya matanya dua mata dia kita mana ada pula kapten lagi ni dua kali sudah oke matanya dah saya dah sana nak kena ini dikira kali itu nak kami matanya bagat baik nan tak kelalak nak kamu tu benda tu lagi dua kali sudah kini oke lagi dua tiga boy berulang sedikit lah Hukum Malaysia kamu jadi untuk federal atau video atau harga di tidak era bina mangra nah katai hukum saya no sabarira kata sabarira kamu karena ikutin siapa nama tamu guna utalu sikape kalian si moga batul kaye ino asli ini coba dapatnya tu diri sinya tu jadi si cira bude cira masih kesewa kalian saya di bisa berdiri jadi bisa aja hukum kasalah betul jadi ayah bisa betul ini jap sampai kira bikin bukan hukum sih mata kawan atau kau atau kau di sini timah, nuti wakayo timah dah pada anu mau wakayo kesa kabetulan, so wakayo nuka anu rabar pan, gua cuna, wakesa kane wakesa juru bekuna, hamil je dah, alon atau kau ilana kepada wadu sini timah, nun so wakayo nu rabar pan bekuna, toko
kana booddee ta'uu beekaa. Ijoolleen isaa koo dhoksaa banamee fedha. Ameen 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 ameen. Haleluuyaa. Nagabaaf inni biraa nama rakkatee akka gargaarudha. Kudha sadii dubbisaa keessa dhageeffannaa dubbisee gabaabseera laa. Eedeessuun jaalladhu tokko dhiifama guddaa. Fixeera lakkoofsa kudha sadiirraa nama rakkate kan gargaaru adda waaqayyo akkatee sagalee makararra jira. Warra waaqayyo qulqullaa'an rakkina isaaniitti gargaaruu keessaati qooda qabadha. Keessummoota simachuutti himma. Irra deebi'ee dubbisu warra waaqayyo qulqullaa'an rakkina isaanii gargaaruu keessaa qooda qabadha. Keessummoota simachuutti immoo himma. Warra waaqayyo qulqullaa'an rakkina isaanii keessaa baasuudhaaf gargaaruudhaaf. Amma waa'ee bineetti keenya siree dubbannu walitti dhufee barsiisuun sila gaafa isaan dubbatan na dinqaa ture. Maalummaa isaan beeku waan tokko dhaggeeffadhaa. Nama rakkate nama miidhame gargaaruudhaaf maal godhaa? Keessaa maal qabaadhaa? Qooda qabaadhaa. Hin dhabinaa keessaa qooda. Mee fakkeenya boqonnaa 21 lakkoofsa 13 dubbisaa. Akkeedu wayne sagalee kun baay'ee cimaadha. Fakkeenya 21 lakkoofsa 13 nama hiyyeessa rakkatee gargaarsaaf iyyuuf inni dhaga'uu didu yommuu inni rakkatee gargaarsaaf iyyummoo hin dhaga'amuuf. Inni dhageessi. Sagalee kana dhageessanitu fakkeenya 21 dubbisaa. Ilaa nama hiyyeessa rakkatee gargaarsaaf iyyuu namni hin dhaga'uuf yoo ta'e hin dhageessu yoo ta'e tuma qabdu. Ati immoo taraa kee egaa waaqatti iyyuu kee oolu. Ani immoo nan dide waaqayyo. Sini galeera. Macaafa jedha. Awulusi sagalee kanarraa fudhatanii yoo laattanii warra saba Roomaa keessa jiraatu, bittummaa keessa jiraatu, rakkina harkatti laatee jiraatu. Awulostu kan nama dhibu Awulostu biyya sana keessatti waldaa dhaabee kan biraan dhaqee dhaabe. Phaawulos garuu dhuunfaa tokkotti xalaa kana ergee ittiin nagayeedhaan namni akka inni wal gargaaru dhaloonni sun akka inni dhaabatu dhugaa waaqayyoo akka inni mul'atu. Solomoon fakkeenya keetti gaafa dubbatu godhu namni nama rakkate tokkoof kan hin dhageenyedha. Nama hiyyeessa rakkate kan hin dhageenye inni gaafa rakkatu kan isaan dhagahamudha. Waaqayyoo iyya kee haadha dhowwamee jedhee hafi'a. Habee. Nama gargaaru nama rakkate rakkina kee habaasu waaqa nurraa fedha isa dhumaan dubbisee xumura. Inni qabraan warra gad deebi'anii wajjin jiraachuu barbaadu. Kifana lakkoofsa 16. Warra gad deebi'anii wajjin jiraachuu qabdi warra amma kun abaarsa fakkaata yaa saba Oromoo. Yaa amantoota waldaa tuqaa gaarii. Warra gad deebi'anii wajjin jiraachuu baraa nama xaafatutti maal godhan eegaa. Dhaggeeffadhaa kudha jaarraa. Waa'ee walii keessanii fi yaada tokko qabaadhaa. Isin ol qabuu hin yaadina. Warra gad deebi'anii wajjin immoo jiraachuu bara. Nuyi ogeessota ofiin jettanii ogummaa keessan of duwwaadhaaf hin godhatinaa. Warra gad deebi'anii wajjin jiraachuu bara. Fakkeenya gaafa waalaa fudhattanii yoo laaltanii ini no garaan isaa gurguddaa walumaa wajjin marqaba qabatee nagaadha. Aayisuusi. Shufeerota olaantaa wal duukaa yaa'u, wangeelaa wal duukaa yaa'u, qeesonni wal duukaa yaa'u, safarrii wal ilaaltee wal duukaa yaati. Idirii warra gaashaa qabdu raaftee wal funaantee wal bukkee deeshii sinitti fuudhee warra waaqaa kan gootu kaa. Macaafni qulqulluun garuu warra gad deebi'anii wajjin jiraachuu baraayedha. Maaloo abeennaayedha. Warra gad deebi'an sini galeera warra gad deebi'an amma Yesuusi sagalee sina dubbifne wangeela Maatewos keessaa kan nama dhiboo jiraate Leewiin qaraxuudha. Leewiin Maatewosdha qaraxuudha. Yesuusi ati qaraxuudha iddoo taa'ee jirta jedhee na duukaa bu'ii jedhe. Ameen jettu. Ati gurbattiin iddoo maaf amma tuumenu nama waa gochuu keenya dura ceephaana. Dura sabara isaa ceephaana. Dura naannoo ceephaana. Yesuus sagalee seelaanna dursanii dhaggeeffatanii tusotu maraan dubbataadha. Leewwii gaafa arge qaraxummaa keessa jira. Na duukaa bu'ee namni gurbaan qaxaf fudhatee duukaa bu'u. Gaafa ta'e duukaa bu'u ittuu caalee mana isaa dhaqe. Gaafa mana isaa dhaqu immoo gidduu isaanii taa'ee badaa badee Yesuus buddeena. Maaloo makumsaa ulfaata malee. Nyaate baay'ee nyaate gaafa sana dhugaa.
betul ya kawan jira masa enan duit warra kaserat jiratu bartu gare to jirtu bikinatanya sama bikinatanya biya warra duit kasan ufani barsiisan keessa laate nagawi dire mainan warra kaserat jiratu warra kasi juli tidak chase butinya tharen innage haleluya me amin jira kai tidak jamin jira malu nagedi anwede nana bangke sakabadai wari faya pakor jabar barani ani warra faya gedumne biya kane warra gede de mani warra katani wajin jirata isawate nya hodai amen me mana kana te mandar koli ti musawa kayo ola se rahato mahi mahi kaya bina to masne kaya kanan du hajirade nuni mamalu bersisa warra gede ni wajin jiratu barai warra gede be me kotaya ada Iyesa framba pada nini minala hingga tu kiris nada rawa kayo na tadi hingga kau na itu Iyesa betul betul ni tu saranda me ugas itu matu sore seti cike jalan ugas amu tu kan bega mana hingga mana tu sore semua sana ke hingga mana tu ni buta mana sana ke utus ni nak kawan tadi kawan ke seduka ni tadi korban karena me balik berbalik rakas setua kosra rupadu waraga TV ni jujur aja macam apa tu ada sudut tapi dulu aku nak tibia haleluya waraga TV ni pakainya wagere wali sikuta bukan apa nak tu asal lala Yesus dua detik saja kala Allah tidak tibia bagara ke surat yang tu buya bisa orang berat galgala ganama galgala orang atau apa kaca negara Yesus age bukhetae bisa mati karena orang bingung tu baik sini gelera हमारे वर्ती का नाच बिचारो को आमद हुआ के लावी तो को लगा तीन बार पेज तो बिरत कर रे लोगों में शरीर है ना वाजन का बेन मले इशेरी युवा बराबर से दे ना वो गोरू में से दे वाबराना का बता से दे आपका बाप तो बना वर शरीर तरह से दे हाराम बाप ने से दे आप तो को तीन नुको वो के ना कसिदे ना उठुना लाते करो बराबर नहीं बतू दुका का मयू Dubani lagi terkini saja jitu jenazah. Me waka terang do. Jamana bindi ofisa wakana. Bila mal duka se dubar ke jitu jen. Apa mana ke video nana apa mana ke buat duga do tiap kota mana kapda kota mana cuma lesi. Sila ke titik dubar. Siapa kota nana kota. Apa mana ke titik makasari. Kamu matara tu. Harga jirai mana te. Sila matara sudah kerja kira kesini. Kolpai. Namni nama dia ni berada di semua mata merasa ada orang buat sangat itu. Wah matara tidak dipakai kapan tu bisa kelihatan. Yesus jarukan nama di bawah jerate. Abu zaman akam dah mana apa mana mesti dukungan dan kuno gara-gara kerana tentang kebida. Sabudi koran tikunan ke kota itu tidak lagi berbagai. Dung eju duka jerate. Eju tu namni duka sabarani jerane duka jerate. Macam tu kunukan nomor siswarna. Warga ketidian. Namota hara Allah tiada darah keribut isyakan duka jelas cubarai amin jelas selagi wakayu no faye pisu baru situ yoga fayu asmarati galati farna wakayu buddha mana kisah diri ni kisah faye pisu bel kali nama ni kata namanya wakayu ilawi duka kata jadi kawan kawan sih kerana dia cantik dia bisa ilawi gari duka kata tu gari satu cula kenapa amanti ke segala karena dah abda wakayu wakayu betul benar makan tadi kana mantat apa kana mana kana wajib tu falajib tu kesa naga harasi dia bisa haleluya amin ya Allah diri ni kira berapa wa bayar kana bari mo sunate halalan ni mo tu mo ko sikra sinami yo amantar sagale kun jirinya amin yo amantar sagale kun e phaga yo amantar sagale kun faida yo amantar sagale kun balak bana yo amantar sagale kun dua mana ke rakasa yo abe yo aman sagale kun buat jirenya ke halagoda yo aman tuha berapa ye oh baba setari bagita hado makna habo yo aman sagale kana yo aman duga de pikul si kana yote duga de pikul si ubata mera yote foli ke barakumala ba kuna tor banu kana biti ibada amen kumala ba kuna sadde du kana biti ibada amen haleluya Lepas sani kaya, dirinya sani kaya, wabaya tika pani, wana kaya doa ini fera buku namo da baya jisu narga,
Waaqayyo waan inni nangee jara dhaloota kana naan jedhaa. Hayyee ameen jedhaa. Waan nagee kan jiraatan ijoollee qootiin argatu naan jedhaa Waaqayyo. Sagalee koo kan nagaan kana kan hubatan argita. Ameen 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 ameen. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Ani ulfina koo jedhee waa hojjedha waldaa kanaaf naan jedhaa. Isa Waaqayyo jedhee gabaadha. Lalloo bokkaa bakka laphee namaa irratti garuu sagalee dubbii koodha ilaalan geeddara nama naayiru na tokko naayiru na naaressa naan jedhee Waaqayyo nama 64 argaera. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Dabala Yesuus gooftaadha. Tugasoo kaatira haboo danii makna haboo. Ameen 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 ameen. Sagalee kee kanaaf ulfaatu. Ugaari pikee kanaaf ulfaatu. Ugaa ayyaana kee kanaaf ulfaatu. Ijoollee kee kana tuwaan dubbatteef si agaratu. Sagalee kee waan dhufeef si agaratu. Amma kunuun ugaari pikeetti nuti dubbachuu nutti mul'atu waan dhalatteef si agaratu. Amma lafti kun iddoo kun sa'aatii ammaa kana kaasee obboleetti kun nama haraata. Morma kaleessa biratti beekamti nama biratti beekumsa argatan. Biyya kana keessa gadi walii jiru yoo ta'e wallaafa taane. Waaqni qabe hawaasa dhokkataa mul'ataa kaasareera. Kan qabsoo deemte kaasareera. Kan nyaate kaasareera. Ilkee keessa fiigee nyaatu bineensa hamaa kana. Humna kee fiigee nyaatu bineensa hamaa kana. Dhaloota kana kan waraanu, sammuu kan waraanu, qalbii kan waraanu, garaacha kan waraanu, manumaan kan nyaatu amma asee moo Waaqayyo waraaneera. Bineensa sittee sirraa waraaneera. Waaqayyo nama kana sagalee guddaa ergaa guddaa gara keenyatti fidee nutti dubbachaa jira. Waaqayyo galanna ta'u. Ammas itti fufnee kadhanna Waaqayyooni. Waaqayyo gooftaan macaa ganama kana waan ba'aa ta'e, waan rakkoo ta'e, waan dijeetti sitti hammaatu ganama kana Waaqayyo sirraa shanyaa. Sagalee makana Waaqayyo sirraa shanyaa. Ateeka seekan itti baafate, ateeka itti baafate, isaan sagantaa sirriitti qabatee jiru Waaqayyo ganama kana miidhagina sii dhaaba. Kanaaf sagalee makana raabamne kadhanna Waaqayyo ganama kana hunda isaa mul'isu. Gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Waaqa bara baraa, Waaqa jiraataa, Waaqa hundumaa dandeessu si galateeffanna. Maqaa gooftaa, maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Amma siif kadhanna sa'aatii kana maqaa Yesuusiin ulfinni kee haa mul'atu. Ulfina kee barbaanna. Sagalee kee barbaanna. Ergaa kee barbaanna. Maqaa Yesuusiin nu gidduutti argamu. Ya Waaqayyo wanjoo qabsuudhaan, ya Waaqayyo gooftaa kan dhukkubsame fayyisuudhaan, kan nama hiikuudhaan, kan rakkataa jiru rakkina keessaa baasuudhaan, maqaa Yesuusiin sagalee keetiin eegaa argeera. Dubbiin keenya jabaan nuuf haa gadhiifamu. Inni akka bakakkaasuu nuuf haa gadhiifamu. Keenya keenya irratti nuuf haa gadhiifamu.
qaba. Harka wal qaba. Qophaa'a nama amantiitaa. Amanaa fi dhufina Waaqayyoo kadhachuudhaaf iddoo kana kan jirtan wali kadhadhaa. Erga hamaan dukkana hamaa xonqola hamaa asmaati hafuura budaa bali kan jettu nama maraacha kan jettu nama jeesa kan jettu sammuu keessa hafuura kan jettu ala kana mana kana kan teessu iddoo jirtu nama jirtu humni kan jettu humni Yuusuf erga kana jettu humni Kuchita haala kana maka maqaa Yesuus Kiristoos erga hindiina nama si bukkee kadhadhu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti hojjettee kan barte amaleeffattee kan barte galfattee kan barte nyaattee kan barte balaa jala buusa kan jettu nama jeesa kan jettu fuudhee deema kan jettu namatti kan rakkisaa jettu sammuutti kan rakkisaa jettu garaa keessa kan ta'e kan jettu garaacha keessa kan ta'e kan jettu kaleetti namni ta'e kan jettu onneetti kan ta'e kan jettu asni bokkaatte kiffaatti bokkaatte kaayyoon taayibeessi bokkaatte humna hamaa erga hamaa hojii dukkanaa erga basee maqaa Yesuus Kiristoos ganaa kan iddoo jirtu nama kusitti dhufe iddoo kusitti dhufe iddoo kusitti dhufe iddoo kusitti dhufe iddoo kusitti dhufe mana ta'uu dandeessu nama kana ta'uu dandeessu nama kana ta'uu dandeessu siguna maqaa Yesuus Kiristoos ofirraa booma nama sigu keessaa booma nama sigu keessaa maqaa Yesuus Kiristoos nama gatte gaabaa gatte gache moosi kana ta'uudha maqaa Yesuus Kiristoos dhaami nama kana dhaami laphee nama kana dhaami sakkuu nama kana dhaami laphee nama kana dhaami jireenya nama kana maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos nama kana kaasee nama ergamtee kan hojjettu loonni ufina waaqayyo fittaan dukkaneeffattee kan hojjettu inni hojjettee kan hojjettu maqaa Yesuus Kiristoos siwaraana kai maqaa Yesuus Kiristoos naatiin koyitu maqaa Gooftaa maqaa Kiristoos dukkaneeffattee kan hojjettu nanaadha kan jettu nana jeesa kan jettu ilaalaa nama jawaa qosu qabesa ilaalii koo qosu dhufeera nanaadha kan jettu innaabattu maqaa Yesuus Kiristoos ilaalii jawaa qayyo Hitti kose kati. Maqaa Yesuus. Varahima Golish. Bagasi kato. Hojii biyya hormaadha dhufte. Nama kanatti kan argamte. Nama balleessa kan jettu. Nama jeesa kan jettu. Jala tigamose kanabati. Karaa kana bisa kan jettu. Hakkoodha kan isu kan jettu. Mana hajirtu. Maqaa Yesuus siapa lafti kuna bita mandi kuna bita wabai kuna bita kuna bita nama ni mungkin Yesus kuna bita maqaa Yesuus Kiristoos ilaala kophaata jedha sammuna mana jireenya mana lakkee tola isaa kan jedhu ilaala kuna kan jedhu maqaa Yesuus humna ni Yesuus hollachiisaa kan jedhu nama mucaa bicha Orang mucamban asman sekali terbuka. Maka Yesus Kristus bukan sahabat. Macam mana? Bagian. Yesus Kristus. Itu nama itu. Cara itu pakai Yesus. Amal itu bukan apa itu. Yesus nama saja. Mana cara itu? Itu nama itu. Jangan lagi pakai Yesus. Tidak
Mana yang
qoricha meeqa bituudhaaf birrii meeqa baafta as garuu Yesuus tola si fayyisa kootu iddoo kana hin sodaatin Waaqayyo si kadhanna Waaqayyo si gargaara itti dabalama gooftaa warri dhibee daagana qabdan dhibee gadameessaa ta'u dhibee kamiyyuu haa ta'u fayyuu qabatan jedhu yeroo keenya gabaabaa dafi adda Waaqayyo si qaqqabata fayyuudhaaf itti amantee yoo dhufte Waaqayyo si gargaara ammayyuu si eegaa jira kadhadhaa Waaqayyo warri qaba. Haleluuyaa. Nama tokko jedhamni jedhu bichaan amanee dhufu. Galii haaraa galii addaan ittiin gashadhattee seexanni namoota 12 dargaggoota keessaa to'atee biyya alaa irraa karaa tiktookiitti galee hojii kana ittiin milkeeffannadhee as keessa galee jira. Yesuus Kiristoos sa'aatii kana kaasee humna kana hin cabsa. An amanee naasaa Waaqayyo natti himaa namoota 12 karaa jallinaa karaa faallaa akka dhufee waa sii galu yaalii kan godhu hojii sirnaa keessa kan galte harka ba'uu dandeessu amma maamila isaanii miseensa isaan ta'uudhaaf xumuraa jirta Waaqayyo ganama kana humna kana irra hojjetanaan jedhaa hin amantuu warri amantan ameen jedhaasi anaaf naata ameen jedhan Waaqayyo akkaan gatanaan jedhaa daandii ni baafatee akka sa'a nama sa'a soogidda jala qabee sossobee baasuun waldaa kee asii baasuudhaaf tajaajila kee asii baasuudhaaf hojii Waaqayyoo kee asii baasuudhaaf halkanii guyyaa sirratti diraamataa qabatee si wanneessuu kan barbaadu nama 12 jirta Waaqayyo garuu ganama kana humna kana harkaan dhaanaan jedhaadha. Hinnaa Waaqayyo. Tuni kadhachaa jiru nama mucaan kee yeroo baay'ee si jalaa fiigu ta'ee seexanni maraachuudhaaf nama lama hayyamamaa taatee dhufte gaariidha. Mana keetu badaa kee badaa silatu lallabuu waa qonaa eegsisaa ture. Ijoollee keessa si jalaa guutamtee qabu kan barbaadu seexanni garuu maraachuudhaaf balleessuudhaaf nama jedhan furii waa qonatti mee darbee lubbuun nama waa dubbatu kun yoo dhufte ishii kadhanna kotaa Waaqayyo dhala kee irraa kaasa du'a irraa kaasa kun immoo maaf akkas ta'e mucaa koo kan jenne anatuun naa badhee abbaa sana dhufta yoo dhuftan gaariidha Waaqayyo isin haa eebbisu yoo dhuftan mucaa keetu halkan kee ba'aa fi guddatee katana nama tokko taftee waan asii godhu qabu. Muka sana jirta kotti giddu galeessatti kan jirtan jirtu namoota argaa jiru mul'ataanii Waaqayyo garuu nama natti maalu qabu nama qabatamaa isaa akka argaa jiru fedhii keessa nama barbaade akkasii nama tan kootu yaa har'a dhagaattaa ni galateeffadhaa fi Waaqayyo fayyaa abbaa nagaa asumni waa Waaqayyo irratti mun dubbata amin jedha Waaqayyo nu kadhata amma kadhata Lora masika telebe masika rahabola bashia vara la bashi dikonzeka tahado makia Hadir seperti apa? Amal cipta nam toko aku mandang kan siap kabut abjari mati amal jari mati na kan waresa buddha waresa isi sana bagi akase riba bagi akase isi sa wanggo tu berlanta wanggo tu sodai wanggo tu masalah lante akal sana yang doke saganta nam nakasi alastai manastai itu itu dapte tidak balam setan siap kabut tu dah apuri muda siap kabut ke imma sati bau dah siap kagala bacuda barikat nam nakasi kan siapkan isi David itu David sodati itu kana Waaqayyo jira tidak dukung David Waaqayyo galati fandasi Waaqayyo sawat ko sa Waaqayyo galati fandasi nya ko Yesus
Inyaatu gudaan. Inyaatu dalagee. Inyaatu jirukee. Inyaatu dalagee. Harka keessatti qabamanii amantan. Maqaa Gooftaa Yesuusiin jedhaa kadhannaa isiniif kennama. Balbala argattu. Balbala dhugaa isiniif banama. Jaamee dhaabamee kuma jiru. Saafoo kanaa kaasee dhaloota irratti wanti godhan. Ala sheedhaa mana sheedhaa jireenya sheedhaa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sa'aatii kanaa kaasee abiddi keessan darbuudha. Abiddi keessan darbuudha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhibee kanarraa, rakkina nama kanarraa, dhibee nama kanarraas, rakkina nama kanarraas itti qabatee kana jeesu abbaa. Yesuus Kiristoosiin ganama kanaa kaasee ergaansaa, karoorrisaa, hojiinsaa bara baraan du'aa ta'e. Bara kana asee bakka rabaatti ammoo. Mesiyaadama Yesuus kanarraa. Tokko. Lama. Har'aa kaasee maqaa Yesuusiin mana nama kanarraa jireenya nama kanarraa ergaa amaantu kanneen amaa inni seeqanaa maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Kan waraaname haa ta'u. Kan waraaname maqaa Yesuusiin. Gargar isaatii gara nama kanaa kaasee firdiin du'aa irraa garagalu. Irraa garagalu. Maqaa Yesuusiin. Harki keessatti qabaa. Daa'ima kee halkan gaggabsa. Qabaas wallaayisa. Harka itti qabaa. Dhimma itti ba'aa seenaan guddaa tura qabee. Waaqayyo kabaasa. Waaqayyo kabaasa. Hin amantu. Harka itti naa qabaa. Warri amantan bichaa. Mucaa kanarratti xiyya kee kan darbatu. Kan namni kun gaddiitu kan gootu. Akka namni kun gadda keessu kan gootu. Hinnaannu maqaa Yesuusiin gaddamana ishee. Hindeemnu maqaa Yesuusiin gaddamana ishee. Wanti itti argamte, wanti itti hojjetamtee jirtu akka noon hin jenne, akka noon hin taane kan goote haadha sa'aatii kanaa kaasee Maatiyos keessatti barreeffamee jiru inni mucicha gaadu turee jedhamee caafamee jira. Maqaa Yesuusiin arraba keessa yeroo Waaqayyo jira inni mucaa kana gaadu turee jedhamee. Dabalaatti inni mucaa kana gaadu turee jedhamee. Warra amantanitti dabalaatti inni mucaa kee gaadu turee jedhamee. Maqaa Yesuusiin hafuurri kun irraa kaasee irraa haatu. Humni kun irraa kaasee irraa haatu. Iwwisiisaa kan bulu nyaachee nagaa dhowwaa kan bulu boqonnaa kan dhowwachiise humna dhiiga walichaatiin har'aa kaafnee irraa cabsineerra. Irraa jeenneerra. Humna dhiiga Yesuusiin irraa kan du'aa ta'u. Maqaa Yesuusiin irraa galaafatamu. Wajjin hin galin, wajjin hin deemin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin irraa kaasee dhala kee mana kee nagaan haa ta'u. Humna dhiiga Yesuusiin nagaan isiniif haa ta'u. Warra suftan amantanii har'aa kaasee dhala kee nagaan haa ta'u. Har'aa kaasee jireenya kee nagaan haa ta'u. Har'aa kaasee keessa kee nagaan haa ta'u. Warra ati sodaattu irraa kaasee sin dhaalu. Inni ati sodaattu inni ati yaaddooftu sun sin dhaalu. Maqaa Yesuusiin sin dhaalu. Sin dhaalu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nama gumaa si gochuudha. Qeekee nama gumaa gochuudha. Hamma keetti diina walitti dhaabamte. Nama gumaa si gochuudhaaf qeekee gadda gochuudhaaf tokko tokko dheekanii waa godhu waan irratti wareegame taa'uudha. Ganama kanaa kaasee maqaa Gooftaa Yesuusiin walii gallee jenneerra hafuurri nama sana dhagoon hafuurri mana ishee goon jireenya abdii fudhachiisee sodaa keessa galchee wanti ishee yaaddessaa jiru ganama kanaa kaasee waan fala dhabe fala si argate. Humna hamaa sana mana keetti ariinee naanna sana irraa ariinee miseensummaa abbaa ormaa cabsinee waan hin taane keessa galee jira. Waan hin taane keessa galee jira. Waan siyaasa kana keessa galee jira. Kanarraan kan ka'e ijoolleen kee lamaan isaanii gammadiinadha. Obbolaa duun ta'in akka diinaatti wayilaa. Hafuurri sun waan taane keessa galee jira. Mucaan sun wareegamee jira. Kanarraan qabee ajjeesa dhayinee iddoo dha'u yuumde lafa dha'u yuumde. Kanarraan kan ka'e mana gaddaatti hangalaa darba. Gaaf tokkoon gaddatti gala bo'aan galata. Maqaa Yesuusiin kottaa gidduu gallaafi. Harka baafnaafi. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin harka qabnee keessa
kiyyoo taalan. Yesus sini kaera. Kaera dan sifato. Yesus Kristus ini kasih sifato. Bukan sifato, alam sifato. Ikasih sifato, alam sifato. Kaera sifato. Unna ika Yesus Kristus ini nagarkan. Hamar sih kita juga dua apa? Hamar mereka cerita kita juga haju. Amin amin. Jawab amin aja. Amin. Nama kita tu bicara, nama saya bicara. Anda bicara. Setan disopu dari ini. Ijra tu kan nanti dari ini. Disop dari ini dari ini. Anda bicara lama. Anda bicara dari ini. Haleluya. Maka Yesus ini sini kita orang itu dia itu sini. Kalau kita berdoa haleluya. Haleluya. Amin amin. Waaqayyo kasir kabada asis kabachis kaba namoonni kabachuu beektan gargaara kan beektan namoota miseensa afuura hamaa keessa galee afuura pooppii jedhamu tokko jira nama 12 miseensa waldaa kana keessa taa'anii miseensa taa'anii jiru kanarraa kan ka'e faayidaa birrii barbaadan Waaqayyo kasnaan afuurri shuree Waaqayyo fakkaatee dhufee ijoollee koo miseensa biraa barsiisaa jiran jedhe nama 12 faarfattoota keessa jiru amanaa keessa jira. Kanarraa kan qabe akka ba'uudhaaf yaaluudhaaf amma guuttatu tarkaanfaa waan jettan jirtu. Waaqayyo akkas jedhe. Haleluuyaa. Ani isa Waaqayyo natti himee akkas jedhe Waaqayyo du'atu na kee jira. Salphinatu jira. Ifti dukkanni waa walitti hin qabu. Ati ifa keessa jirta. Ifa ammoo kanatti hin deebiin. Gara kootti deebiin. Anis Waaqayyo isa dubbate sakkeen irraa wadda. Yoo dite garuu sabni kun naga'u salphina taane si argata. Du'a taane si argata. Akka diban akka biyyuutuun barbaadu. Dafinaa deemi anis yoo argane mootu gara ofii koota si eeffadha. Humna si boocee kana moo har'aa kaasee Waaqayyo karaa isaa sirraa nan cufanaan jedhaan. Mee Waaqayyo sirraa cufanaan. Hin barbaaddu akka Waaqayyo cufu. Faayidaa Waaqayyo ala sirraa cufamu. Horiin faayidaa Waaqayyo ala sirraa cufamu. Waan kanaan daagaraa dhufee tiktookiin dhufee feesbuukiin dhufee appilikeeshiniin daagaraa dhufee bilbila keessa gala maqaa Yesuusiin cufeera. Maqaa Yesuusiin sirraa cufeera. Bilbila kana bitan boona. Kan biraan dhufee sitti galanaa dhufee sirtaa ta'u. Sirtaa buleera.